Piraayisiin bakka kanatti baay'ee isaa liquiditii qaba ture. Baay'ee isaa liquiditii bakka jiru kana eega sweep godhee booda akka kanatti gad deebi'uun aggressive muuvii uumuutiin bearish continuationiin akka kanaa kun akka dhufu taasisee jechuudha. Liquidity jechuun liquiditiin bakka argamsa stop lossotii fi pending orderaati. Liquidity sweepiin immoo pending orderii fi stop lossiin sun immoo tuqamuutu liquidity sweep jenna jechuudha. Fakkeenyaaf amma piraayisiin akkana dhufee bakka kana geessu yoo gad deebi'eef asitti maal uumaa? Buy side liquidity uumaa. Buy side liquidity bakka kanatti uumame kana dhufee gaafa wiikiitiin kiloos jedhee gad deebi'utu liquidity sweep jenna jechuudha. Fakkeenyaaf bearish irratti immoo piraayisiin akkana gad dhufee asitti gol deebi'u swing low kana jala stop lossii waan jiruuf piraayisiin akka kana gad dhufee stop lossii swing low jala jiru kana fudhatee gaafa deebi'u liquidity sweep jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Akkaataa konseptii ICT jechuudha. Fakkeenyaaf piraayisiin maal godhi? Bakka kanatti maaltu jira? Swing low jira. Swing low kana jala immoo maaltu jira? Sell side liquidity jira. Sell side liquidity kana piraayisiin utaalee gabbee fudhatee gaafa akka kanatti ol deebi'u liquidity sweep jechuu dandeenya jechuudha. Liquidity sweep jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kanatti immoo maaltu jira? Bakka kana maaltu jira? Swing high jira. Swing high kana gubbaa maaltu jira inni? Maaltu jira? Buy side liquidity inni jira waan jiruuf gaafa piraayisiin akkanatti ol deemaa dhufee stop lossii bakka jiru kana hanti godhee sweep godhee akkana gad deebi'u bifa kanaatiin maal jechuu dandeenyaan liquidity sweep jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf piraayisiin bakka kanatti inni deemee asitti maal uume? Swing high uume. Swing high kana gubbaa maaltu jira? Liquiditytu jira. Piraayisiin haala kanaatiin wiikiitiin liquidity as gubbaa jiru kana buy side liquidity kana fudhatee gaafa inni akkana gad deebi'u haala fudhachuu liquidity kanaatiin liquidity garaaf yookaan immoo liquidity sweep jenna jechuudha. Piraayisiin immoo asirratti maal uume? Swing low bakka kanatti uume. Swing low kana jala immoo maaltu jira inni? Sell side liquidity jira. Piraayisiin akkana gad dhufee wiikii qofaan sell side liquidity kana gaafa fudhatee akkanatti ol deebi'u haala kanaatiin maal jennaani? Liquidity sweep jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf piraayisiin asitti maaltu ture? Bakka kanatti swing low kana jala sell side liquidity jira. Asitti immoo sell side liquidity biraa jira. Sell side liquidity leen kun immoo bakka wal fakkaataa ta'e uumamuu isaanii immoo halluu akka isaan uuman taasisa. Piraayisiin maal godha egaa? Wiikiitiin sell side liquidity bakka jiru kanaaf fudhateeti haaretti hasan booda gara olitti ol deemee jechuudha. Bakka kanatti immoo maal uume? Buy side liquidity jira. Buy side liquidity kanallee maas akkuma kanatti wiikiitiin sweep godhee liquidity sweep godhee haaretti bifa kanaatiin gad deebi'ee jechuudha. Asitti illee fakkeenyaaf maaltu ture? Naannoo kana maaltu ture? Piraayisiin bakka kanatti buy side liquidity qaba ture. Buy side liquidity bakka jiru kana eega sweep godhee booda akka kanatti gad deebi'uun aggressive muuvii uumuutiin bearish continuationiin akka kanaa kun akka dhufu taasisee jechuudha. Kanaafuu nuti tireedii keenya osoo hin fudhatiin duratti maarketiin sell side liquidity haa ta'u, buy side liquidity haa ta'u, liquidity fudhachuu qabu fudhatee jira hiika jedhu gaafannee erga piraayisiin liquidity fudhatee booda gad deebisisaa irratti tireedii fudhachuu danda'utu nurra jiraata jechuudha.